taan ta dalagaa mana arabaa jirtu fuudhanii fooqirraan waan fedhanitti dalaganii nama 5 fa'a akka fedhan godhanii fooqirraa gadhiisan. Rakkoo kana fa'a ijaan garra. ربي تيامنوا قبلنا ولانا يا قفت رحمة نفرق قرآنا ببداية آخر عيسة ولانا نبي تقارين وفقن مولانا ملكي دنيا آخر يودن سنفانا من لساني من مرتين بدانا قبل الدنيا آخرتنا قبنا سنة صالحة تركون تأيي كرقار سكتني فارون كالربي دينوتي دنيا ديني ولدين ويجبل مراني أمة محمد دكا قداراني سلام تانكو سنة فاقوا إخواني بكا جرجا مرتي كل سمراني السلام عليكم ورحمة الرحمن وبركاته وبالعيماني Ngurtaanu kayarani Rabbi laka ukalani hariyate konu ta'i gargar sakitini Durawang gudan santu bajura kare kane baradabre tuke pirabae Induba neke sangari makada hai alina diate baye natite akariti ubu bala madre kaya Barisu jaga began kara gaye rakon jahan rubna la bela fakaye durse dubajo tikaye durso durgamata nani aje korutari gargar sakitini devi se dubajo nase se sawada godan sadurawan dubajo barbada rako wasagenya nutita eada kono garing garing dukup sateada Gitir saaf gitiran barayunu gada nufi sarbu yamu admi dafada formata maye barbada yanu gamta dumfale yatir kunu ta'iye gargar sakitini kullu kabi ya rabbi muji dunia dini yatir kunu ta'iye gargar sakitini kullu kabi ya rabbi muji dunia dini Adir kamu cari gargar sakitini Waterkanu kabawal ada jebale Roko kenya kari majudir kamne jadu beke sayo dere subhane Ya Muhammad Rabbi Rasulat tamane agar tanna kesan wana mamudanne Baralana kesa wanantu mudanne Gozal sesena bandagalne nutambe senandupane Kuma marga jitani atirkunu tayi gargar sakitini Jarra to kopchina beraga hogenye Takamane balantas kapain tenye ababu akakun ko jaru ragenye Irmanam biyo mata kumanungenye Turasaban isabo mundagenye Wamale facer dunya wadingenye Dalota mega pagenye Kanudale sabiliye Atirko nutai gargar sakitini Ya umat Kenya ya di barte damsigo sinagau bakal jirtanete Oso waktu baju tisene turati ya namni aman tarabe kesanete Dubi koni kina garafe taniti Uluga bajibdi khale kabirate unisina beku kabdanas kesate Wae saba wanandu bade pasete kanur kabe farse kanga kabumite Muradin ko aske sate wanta ne macho bane atere konu tai gargar se السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشما هركفوني وردفتوتا في أقفتوتا أمنتا مسلمة وريتن أمنتا كريستانا تاتن سلامتا قيا بكا سنجرتي نغاني سنة لكم سنجتشو بربادقا تكشو رايا أبا منجا أرانتنا واي ركو إلما نمر راقا هدو تكا سرايان حيوم كينيو بيكا من قدان يتودا أمتا خينيا
akkasigaa haa galatoomuu ammallee raayyaa abbaa mancaa umurii rabbiin nuuf haa dheeressu hedduu takka wallaahi waan namatti tolugaa nashiidaa isaa keessatti gadhiisee akkuma tana dura isinillee dhaggeeffatanii quba qabdanitti hordoftoota keenya rakkoon gaa nutis biyyaa baaneeti nu jala baate arraan tana akkuma isin quba qabdanitti waa'ee aanee jaalalaa gaa uummata keenya wajjin kuni rakkoon uummata Oromoo kuni nama dhiba waa'insa wallaahi hedduu akka waan nama dhibu waan ta'eef akkasigaa aanee jaalala arraan tanallee bakka inni gaa jiru lookishanillee kan nu ergee isanillee nurraa qabaniiti deemnee bira dhaquu hin dandeenye hordoftoota keenya gaa asumaan isinilleen du'aayii godhuufillee itti jirtanii galatoomaan isinii jechuu barbaade aaneen jaalalaa hedduu akka rakkatee ammallee rakkoo gurguddaa keessa waan jiruuf nutillee inni deemnee innaasii kaanee nuti karaa buunu gaa lookishanan dura jawwaala harkaa fuudhanitti hin dhufinaadhaa isin nuun jedhanii hin dhufinaa maallaqa hawwilaan gadi isinii dhibna akkana nuun jedhanii nutillee nuti akka shakkiin nu keessa dhagamteeti shakkinee jechuudha hordoftoota keenya yoo maallaqa dhiiroo ergine dhiiroo maas wayii waan biraa xalabatanii inneeti kan sodaannee maallaqallee hin ergine akkasumas sodaannee tattaa'u jirra deemuma qabnannee gaan nuti sammuu teenya keessatti deemuma galmeessine akkasitti hordoftoota keenya inshaallah furmaata rabbi nuuf haa godhu wooma takka takkaan dubbadhee isin geessa godhe jeetii tanumaa fena asirratti ol beekaa ummata keenya qaqqaalii fi jaalatamoo rakkoon ummata keenyaa kun keessattuu rakkoon ummata Oromoo kun waan hedduu takka nama yaachisu nutiin kun waa abaarsa wayii qaban ta'ee hin beeku dhiiraa fi dhalaa keenyaan xiqqaa fi guddaa keenyaan rakkoon nuti irraan tana mudachaa jiru kun rakkoo hedduu takka wallaahi nama ajaa'ibsiisu nutiin kun akka qumaamaa ta'aa jira qumaamaa jechuudha biyyoota adda addaa keessatti namni gurraachi Oromoo namni jedhanii kun bakka itti hin argamne hin qabu lafaas nu yoo heddumminaatti numaan lafa balleessi yoo rakkooti immoo isumaan rakkata maali dhiiroo wanni kun maal irraa ka'e duuba deebinee yoonii fi haadha yookaan immoo maal balleessinee duuba deebinee dhaloota ammarraa hanga dhaloota gartee duraan dabretti yoo achiif duuba deebinee halaalu taate dhiiroo maali rakkoonsa furmaan isaa hin laalamu uummanni hayyoonni walitti gurguddaan akaakolee fi abaaboleen teenya maal irra taran isaanis akkanumatti taran wanni kun eessarraa as ka'e barbaadanuu furmaan isaan argamu asumaan uummanni hayyoonni waan kana barbaadaati furmaata isaa ittiin godhaan isin jechuu barbaade gaa warreettan isin daawwattan illee xiqqaa guddaa rakkachuu malee garuu waan kana furmaata rabbi malee ilmi namaa wallaachuu danda'u natti hin fakkaanne wooma rabbi irraa dhufe kun hundinuu jechuudha dhalaan ni cinqabna dhiiraan ni cinqabna wallahi anuma dhibee kun kalaatan kan uummata keenyaa kun kaan asiin karaa Liibiyaa deemee cinqaba kaan asiin karaa Suudii deemee cinqaba garuu tan hunda kan godhu haaluma jireenya keenya fooyyeffadha haala akka namatti hin jiraadha jeetuma kan ilmi namaa deemee akkatti rakkoo waa hunda seenu jechuudha gaa rakkataa hundaa'uu rabbi rakkoo isin haa baasu ummata keenya rakkattuu cufa gartee rabbii rakkattuu cufa rakkoo rabbi haa baasu bakka jirtanii rabbiin gartee isin haa tiisu ni heddummaatti keenya kun taan ta dalagaa mana dhabaa jirtu fuudhanii fooqirraan waan fedhanitti dalaganii nama shaniinfa akka fedhan godhanii fooqirraa gadhiisan rakkoo kana kana fa'a ijaan garra kun hundi nama gurraacha irratti kan ta'aa jiru wallahi waan hedduu tokko nama yaachisu kadhiiraatis hoggaa arkan
miskiina jeniin dhiisan qawweedhaan dabarsan ni ijjeessan irra guddaa isaanii suutiin nama keenya hedduu lagatte nama miliyoona meeqaan lakkaan yoo lakkoon durirraa kaasee gataa jirti amma kalee isaa miti dheengadda dhukaaba suutiin nama hedduu lagatte nama hammanan jaba markasiin suutii hedduu takka durirraa kaasee nama dhahaa jira jidduutti immoo dhiyoon tanaaf horiin fudhachiise amma mootii ibsa jira uummanni karaa suutii yaa'anii jettanii ammaan tanallee namni asumaan hordoftoota keenya kabiyyeerraa dhufeetii suutii deemettuus kaayaman keessa jirtuus kabiyyoota biraati achiin deemettuus if eeggadurra asumaan isin dhaamsa godhu barbaadeeti obboleeyyan keessan irraa dhorkaa hordoftoota keenya warreettan biyya adda addaa jirtanii jira ani yaada jiru nama gataa jiroonni akkaan ammaata jidduu tana sanumaafuu gaafa hordoftoota keenya rakkoo kanamtu ammaa kana dubbise rakkuma ani jaalala irraa kaaseeti gaa'e innillee taarifa kaniin deebijeeti wanni kun taarifa wal qabatee jirudha isallee kunoo hawaalaa seenee hedduu akka cinqamee mucaa ajjeesuudhaaf illee tumullee ittuma jiranii haaluma cafaquma jiranii amma miilli cabee gaafa kataka ta'a uleeni kan inni ka'ee deemuu miilallee gartanii jirtanii qaama isaa jechuudha ani jaalala hedduu akka namarraa baasanii jechuudha miilli ni cabeef ifidee akkasiin miila isaa kana hordoftoota keenyaa waan hedduu tokko nama garaa nyaatu wanni irratti dalagamee jiru kun aanee jaalalaati isinis bakka jirtanii du'aayii akka nu gootan barbaanna gaa'ii du'aayiin teessanillee maashaallah inshaallah rabbi alaaffisu uummanni immoo akkuma reefu tana isinii dubbadhee jirutti maallaqa eeggaadhaa waan jira guututti ergaadhaa asumaan isinii baafnaa jedhu inti maallaqa kana gaa erguudhaaf ni sodaanne bakka sana dhaquuf immoo bakka hin beeynu lookeeshinii nu ergamanii biraa qabanii akkasitti hordoftoota keenya gaa waan hedduu takka nu yaachisee nutiis tanumaa takkatti irraan tursiise laakiin immoo giddutanii inshaallaati immoo galgala kana sirraa ka'uun oolu inshaallah har'a inshaallah amma kaanee deemuudhaaf nama shammoo kana qophoonee jirra ijoollee hanga tokko barbaaddanneeti kayyaanii isa kana baasuu yaanu gaa furmaata rabbii haa baasu du'aayii asumaan har'aan tana gaa inshaallah akkanannee wal mari'annee guutuun keenyaa deemuudhaaf deemna isammoo caphee jira mucaan ulee saniin deema ulee dadhaabbatan itti hanne saniin tarkaanfachaa jira kan hundaa'u baadheenyeetuma barraa jenneeti gaafa hordoftoota keenya gocha aanee jaalalaa kun itti tokkoon garaa nama nyaatu namni garte aanee jaalalaatiin hangafee hedduudha namni kanatti cafaqaa jiranii biyya Liibiyaa keessatti haa ta'u bakka meeqatti jechuudha hawaalaa buusaa jiranii haraamiin bakka himu jirti jechuudha uummata keenya gaa sanumaafuu inshaallah khayri rabbi haa godhu milkii jechuu barbaadeeti gaa asumaan hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti du'aayiidhaan nu cinaa dhaabbadha du'aayii nu godhan isinii jechuu barbaada inshaallah har'aan tana galgala kanarratti makiinaa qopheeffannee jirra inshaallah deemuudhaaf qophiidha sanumaaf hanga viidiyoo itti aanu walitti deebinutti nagaa nu turan isiniin jaa baay baay hordoftoota keenya inachuma rabeetu baay'isee waliin gayaalama tiba banyaa waamala gooftaan kalkenama Adan gadi kaya rabba pajama devi gurracha barga managama afani fi bifam biya fi kubsuma hikma wan jate qur'ana nutima litarafuda wal parsisuduma ya moti taje fi sama خالق انسي في جنة ايات كنوتاي غرغر سكيديني كناف لمننا ما بوجنجراتا كنيا كون كان راوانا دافكاتا ni adam tau kenya shaki kabala tau jalati lale ambinu tufata dabarin dabar sadu fi kabrum fata ayo ya ne adanu kalbinu kubata isum belate kora kina umata ya kaum mamati ya kaum nerakata maliyakum mananjetani rata devi kabatu bimbul duramulata kese kenya rokob satar midanu tejeran ali ayatre konu tai gargar sakitini ullu ka ya rabbi amo je dunya din hai
أتكون تريه كاسكتني قل قد يا ربي موتي دنيا ديني أتكون تريه كاسكتني لبنك يتجادك مني كملينا وانا كانوا كبو وايما جوانا سبوتم دكيسا كفاتنا لنا وماما يكم نيرتنا نمنا نوتم مرني بلان يكو ماما كمنا يكو ماما ريبوز كمنا نوكل نمنا نسبا قداتا ودبدين كينيا كنا فلني أنا ركني ربنا ما كنا جرات كوجنا كنا فسبنا كل سر سر كم فنا نبار جبريل ماني